Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenyaa kun kan daawwachuutti jirtan sagantaa furtuu dhugaa torbaanitti guyyaa tokko isiniif dhiyeessinudha. Sagantaan furtuu dhugaa torbaanitti guyyaa tokko sagantaa addaa qabataa isiniif dhiyaachuun isaanii beekama. Har'as karaa addaan fo'ameen haala yeroo irratti haala waaltu akka adeemsifamaa jiru biyya keenya irratti akkasumas akka amantootaatitti waan adeemsifamaa jiru kan akkamitti ilaallaa akka jedhu dubbachuuf Pastor Gammadi qabadhee walakkaa keessanitti isiniif dhiyaadheera. Pastor Gammadiin asiin durallee yennaa baay'ee dhufanii karaa furtuu dhugaatiin yaada adda addaa nuu kennaa turuun isaanii ni beekama. Har'as karaa addaan fo'ameen dhufanii yaada isaan qaban beekumsa qaban irraa nuu qooduuf walakkaa kennaa jiranii. Pastor anaa dhuf baga nagaa dhuftan isiniin jedha maqaa daawwattoota keenyaatiif akkasumas maatii furtuu dhugaatiin. Eebbifamii baga nagaa nu eeddanii anaa dhufu isiniin jedha isiniinis eebbifame karaa addaatiin. Ameen. Waaqayyo isinaa eebbisuu yeroo keessan irraa fudhattanii guyyaa har'aa kana walakkaa kennaa argamu keessaniif hedduu isin galateeffadhaati. Mee marii kenna badhinna gara dubbii kenna kadhaatitti osoo hin deemne waaqa kadhannee kaanee jala qabna. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa waaqa kadhannaa nu wajjin turaa isiniin jenna. Si kadhannaa si galateeffanna waaqa jaalalaa abbaa hardibsamii uumte ennaa ammaa kana yaa waaqayyo fuuldura kan keetti dhufneeti si kadhachuutti jirraa gooftaa kiyyaa kadhannaa kenna ati nu dhagayi. Akkasumas yaa waaqayyo waan mari'achuuf deemnu kana marii kenna kana ati nu keessaan taate yaa waaqayyo daawwattoota keenyaaf akkasumas maatii furtuu dhugaatiif hubannoota akka kennuu dandeettu. Yaa waaqayyo si kadhannaa hennaa ammaa kana biyyi addunyaa raafamutti jirti. Keessattuu yaa waaqayyo sabni keenya biyya Itoophiyaatitti uummanni Oromoo rakkoo keessa jira. Yaa waaqayyo rakkinna kana argaa jirtaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin rakkinni kun ga'ee jedhii ati nurraa kaasi. Yaa waaqayyo du'iinsa lubbuu namaa yaa waaqayyo miidhamuu ilmoo namaa biyyaa baqachuu saba keenyaa yaa waaqayyo beelaan rakkachuu saba keenyaa asiin booda hin ga'a jedhi. Gooftaa kiyya ati nu barsiisu waliin jiraadhu nurraan fagaatin jees kadha maqaa gooftaa Kiristoosiin. Ameen. 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 Egaa ammas irra deebi'ee Pastor walakkaa keenyatti argamuu keessaniif waaqayyo isin haa eebbisu. Guyyaa har'aa wanni isin dubbisee fi haaluma biyya keenya Itoophiyaa yoo taane naannoo Oromiyaa keessatti wanta adeemsifamaa irra jiru wantuma kanniin keessaa mari'annaa ka jedhuuf isin waameetiin jedhe akka kiristaanotaatitti maal gochuu qabnaa wantoota tokko akkamiin laaluu qabna ka jedhu irraan kaka'e namoota biraas affeeree ture yeroo irraan kaka'e haalli yeroo waliin nu galeensa irraan kaka'e argamuu hin dandeenye. Isaan hennaa biraa irratti affeerree wajjin hin dubbanna jedhee yaada. Har'aaf isinuma wajjin dubbanneetiin jenna. Mee akka seensaatitti nuuf haa ta'uu fi gaafiin jalqaba isiniif qopheesseetiin jedhe waa'ee jireenya amantii fi siyaasaa akkamitti madaala isaa eegnee yookiin daangaa isaa beeknee akka amantootaatitti yoo taane akka kiristaanotaatitti jiraachoo yoo taane ga'ee kenna ba'uu dandeenya ka jedhu akka gaafii duraatitti isin gaafadheetiin jedha. Mee akka amantootaatitti siyaasa daangaa isaa inni akkamitti jiraachuu dandeenya? Kanneen wanti isin gaafadhaaruuf haala amma adeemsifamaaru haala biyya keenya adeemsifamaaru irraan kaka'eetiin jedhe. Obbo Roobaa eebbifamee waaqayyo si haa eebbisu akkasumas ammoo warroota furtuu dhugaa geggeessitan hundumaanuyyuu karaa addaatiin waaqayyo si haa eebbisu. Sagantaan isin furtuu dhugaa irratti dabarsitaniitiin jettan namoota baay'ee iddoo baay'eetti eebba guddaa ta'aafii jira. Waaqayyo ammallee kanuma caalaa irra deddeebi'ee si haa eebbisu. Kanaaf waan godhaattan kana itti fufaa jabaadhaa
karaa addaatiin waaqayyoon siif kadhataan jira. Gaafii kan kee oduun deebifneen duratti waan tokko dubbachuu barbaada. Innis maali? Haalataan biyya keenya keessatti deemaa jiru kun baay'ee nu dhiphisee jira, baay'ee nutti ulfaatee jira keessattuyyuu warra Ameerikaa kaabaa keessa jiru keessatti. Biyya keenya keessatti hennaa namoonni du'aniitiin jedhan, hennaa namoonni hidhamaniitiin jedhan, hennaa namoonni dhibeen baraa kunillee hennaa rakkiseetiin jedhu baay'ee tokko nutti dhagameetiin karaa addaatiin waldoota keenya kan Ameerikaa keessa jiranitti kadhannaan baay'een keenya gara waaqayyootti dhiyaannee biyya keenyaaf karaa addaatiin kadhataa jira. Wanti biyya keenya irra deemaa jiru kun baay'ee ulfaataa waan ta'eef waaqayyotu furaa nuuf kenna jenneetiin karaa addaatiin kadhannaa irra jira. Mootummaa keenyaafis akkasumas ammoo saba keenyaafis karaa addaatiin kadhataa jirra. Waaqayyos kadhannaa keenyas nu deebisaa jira. Kahaafis guutumaan guututti akka nu deebiseetiin jedhu abdii guddaa qabna. Sanitti aanseetiniin waa'ee amantiitiif siyaasa attamitti ilaalla kan jedhuufi amantiin amantii, siyaasni siyaasa. Annama siyaasaa mitillee haa ta'u ammoo akka paasterii tokkootitti waldaa geggeessaa, akka paasterii tokkootitti waldaa tajaajileetiin jedha. Amantiiniif siyaasni garagara. Siyaasni amantii ta'uu hin danda'u, amantiin siyaasa ta'uu hin danda'u. Kunniin adda jiraachuu qabanii jechuudha. Yookiin ammoo mootummaaniif amantiin wal makuu hin qabaniyyuu. Amantiin mirga isaa qaba. Biyya tokko keessatti karaa ummanni barbaaduun kiristaana ta'ee, musliima ta'ee, akkasumas ammoo ka amantii hin qabnes karaa barbaadeen waaqeffachuu fi hin danda'a. Mootummaan kana keessa seenuu hin qabu. Akkasumas ammoo warri amantiillee hojjaa mootummaa karaa amantiitiin dhiibbaa fidu keessa seenuu hin qabaniyyuu jechuudha. Kanaaf religious libertyin baay'ee barbaachisa. Mootummaan saba biyya isaa keessa jiruuf karaa barbaadeen akka inni waaqeffachuu danda'u karaa midhaasuufiif qaba malee waan biraa dhiibbaa biraa irra geessuu akka hin qabne beekuu qabna. Kanaaf amantiin religious libertyin biyya tokko keessatti amantii kamillee haa ta'u qixxummaan laallamee kabajamuun baay'ee barbaachisa. Akka kiristaanaatitti akka masakkaa waldaa adventistii keessatti akkasitti amanneetiin jenna, akkasitti fudhanneetiin jenna. Amen. Waaqayyo isin haa eebbisu paastorii waa'ee amantii fi akkasumas siyaasa ilaalchisee wanti nu kennitan baay'ee barbaachisa. Anillee wanni takkattiin dhukkubsee gadi laaluuf tokko jiraate siyaasni siyaasa, amantiin amantii. Warri siyaasa geggeessaniitiin jedhanii akkasumas mootummaallee jechuu dandeenya. Warri mootummaa irra ta'anii mootummaa gaggeessaniitiin jedhanii warra amantiitiif haala mijeessu malee amantii keessa seenaniiti waan amantii kana godhi san godhi jechuu hin qabanii martinuu akka indipendantii deemuu qabu nu himtaniitiin jettanii waaqayyo isin haa eebbisu. Kanumaan walitti wal qabsiiseeti haala amma biyya keenya keessa deemaa yoo ilaalleetiin jenne baay'ee du'insa namaatitu jira, rakkatiinsa namaatitu jira. Waa'ee haqaa attamitti falmachuu dandeenya akka kiristaanotaatitti, akka warra amantiititti. Waa'ee dhugaa yoo taane haqa dhabee akka kiristaanaatitti yoo taane keessattuu akka SDA'titti akkamitti falmachuu qabna yoo taane maal gochuu qabdi waldaan waa'ee dhugaa irratti yoo taane haqa falmachuu irratti. Baay'ee eebbifamii. Dhugaan dhugaa hennaa hundumaayyuu. Haqa jechuun haqa hennaa hundumaayyuu. Haqa kana waaqayyo haqni tun eessa akka jirtu sin beeka. Namnis waan dhika bifa isaatiin uume kun namnis haqa kana eessa akka jirtu hin beeka. Sammuu kenneeraaf waaqayyo. Kanaaf warra waldaati jennee, warra amantootaati jennee haqa kana karaa qajeelaan handhi tana jennee himuun baay'ee barbaachisa. Fakkeenya siif kenna. Biyya Ameerikaa keessatti waggoota baay'eef namoota gurraachaa cunqursanii garbicha godhanii bulchaatiin turan warri adii jechuudha. Garbummaa kana keessatti namoonni gurraachaa kunniin garbummaa ba'uu hennaa barbaadaniitiin jedhanii warroota amantii, warroota paasterii ta'an akka Maartin Luther King ilmoon namaa martinuuyyuu qixa waaqaafotti qixummaa qabdi. Eenyus eenyuun hin caalu, adiin gurraachi hin caalu, gurraachi adiin caalu hundumtinuyyuu bifa waaqayyootiin uumamanii kanaaf eenyullee eenyuun bituu hin danda'u, bituu hin qabullee jedhaniitiin warroonni waldaa akka Pastor
yookiin immoo Reverend Martin Luther King kunniin mormaatiin turan. Maaliif hennaa san keessatti isaan filachuu hin danda'an namoota gurraachaa garbicha godhanii waan bulchaa turaniif gaafa namoonni kunniin lakki garbicha ta'uu hin barbaanne gaafa jedhaniitiin jedhan qawweetti tokkosaa ajjeesaatiin turan. Rakkoo adda addaa ijoollee gurraachaa irratti geessaatiin ture Ameerikaa kana keessatti. Warri amantootaa kunniin warri akka Martin Luther King kunniin ka'eetiin kuni dhaabachuu qaba. Duuti kuni dhaabachuu qaba. Kuni haqa jirtu. Namni jiraachuu barbaadee hennaa hojjeteetiin jedhu namni tokko ammoo mootummaan tokko ammoo hennaa du'a itti awaajeetiin jedhu kuni hin ta'u. Kuni dhaabachuu qaba kan jedhurraan kaka'e falmataniitiin jedhan. Kanaaf bara kana keessatti illee amantiin dhugaa kitaaba keessatti illee dubbata beektaa kan amantiin dhugaa amantii warra dubbachuu hin dandeenyeef warra dubbatan warra haawwatii abbaa warraa hin qabne ijoollee abbaa hin qabne namoota ofii isaaniitti dhaabachuu hin dandeenye namoota karaa hin taaneen ajjeefamaa jiran sanniiniif warri amantootaa dubbachuun barbaachisa. Warri amantootaa gargaaruun barbaachisa. Kanaaf wanta kanarra hennaa hundumaayyuu warri amantii qabaniitiin jedhan duubatti illee deebuu hin qabaniyyuu. Haqa jirtu, qajeelaa jirtu, qajeela jedhanii dubbachuun wanta tokko immoo karaarraa dabee jira deebi jechuun kuniin dirqama amantootaati. Kuni beekamuu qabaa jechuudha. Kanaaf nullee akka amantootaatti bara kana keessatti wanti tokko hennaa dabeetiin jedhe kuni dabee jira qajeeluu qaba jennee dubbachuun eessatti illee barbaachisaa wanti ta'eef. Ameen waaqayyo isinaa eebbisu paasterii dubbii baay'ee bareeda. Hennaa baay'ee yaadati gabaabduu irratti dhoofi hennaa baay'ee namoonni haqa hennaa falmataniitiin jedhanii namoonni tokko attamitti waan kana dubbatan haqa falmachuun politikaa miti wanti namni beekuu qabu haqa falmachuu ka qabu warra waldaati warra kiristaanotaati warra amantootaati eenyu olittillee haqa falmachuu ka qabu. Hennaa haqa falmatteetiin jettu dubbima keessan isin jabeessuufi hennaa haqa falmatteetiin jettu siyaasa hojjetaata jechuu miti. Namni tokko yoo du'eetiin jedhee namni kun du'uu hin qabu lubbuun tokko yoo baddeetiin jette lubbuun tun baduu hin qabdu yoo jennee dura dhaabannee falmanneetiin jedhe kun siyaasa miti. Maafi lubbuu badaattu san waaqatu uume. Hennaa Aabeliif Qaayiliin arguu hin dandeenya. Hennaa Qaayilii Aabeliin ajjeeseetiin jedhe waaqayyo meete obboleessi kee jedhee gaafateetiin jedhe. Maaf gaafateetiin jedhe waaqayyo eeddoo walii godhee nu kaa'eera. An eeddoo Aabeliiti jedheetiin hennaa san dubbateetiin jedhe. Argitanii lubbuu baddeetiin jetteef kiristaanonni falmachuu qabna. Waaqayyo eeddoo walii godhee nu kaa'eera. Kitaaba qulqulluu irratti illee hin dubbata. Kiristoos hoolaa dhibbaa keessaa hoolaan takkattiin baddee jennaan 99 dhiiseeti takkattii badde san barbaacha deemee jedha. Kana jechuun maal inni waan lubbuu tokkoof akka keerii godheetiin jedhu argineetiin jedha. Kanaaf adda hennaa biyya kennatti namoonni baay'ee reeffa baay'ee argina karaa feesbuukii kanaan qaamaan illee dhadhee yoo hin argine infoormeeshiniin dhufan wantoonni arginu baay'ee waan coraa namaa kana nama jibbisiisu akkasumas waan nama sodaachisu. Kanaaf warri amantootaa ka'anii wanti kun sirrii miti namni du'uu hin qabu. Keessattuu ilaalcha siyaasaa ta'uu danda'a, sabummaa ta'uu danda'a. Wanti biyya isaa waliin buusaaru keessaa tokko maal inni ilaalcha siyaasaati lammaffaan sabummaa. Namni ilaalcha siyaasaa isaatiif du'uu hin qabu. Namni martinuu opiniyoonii mataa ofii qaba. Obboleewwan ta'anii yaada adda addaa qaban. Waliin haadha tokkotti garaachaa dhalatanii jechuudha. Akkasumas sabummaan du'uu hin qabu namni tokko. Oromoo ta'ee kan dhalate namni tokko waan Oromoo ta'ee dhaladha jedheefi miti. Faranjii ta'ee kan dhalatu namni tokko waan an faranjii ta'uu fedha jedheefi miti. Nu hundumaayyuu ana gurraacha godhee kana uume Oromoo godhee kana uume Oromiyaatti kana uume Waaqa. Kanaaf uumoo Waaqaati waan ittiin uumamne saniin piraawudii taanee Waaqa galateeffannee kaanillee obboleessa keenya kan dabuubii naannoo dabuubii ta'uu danda'a, Walaayittaa ta'uu danda'a, Kambaata ta'uu danda'a, Hadiyyaa ta'uu danda'a, Sidaama ta'uu danda'a. Waaqayyotu saba san godhee isaan uume, Waaqayyotu lafa sanitti isaan uume. Lafa isaan itti Waaqayyo uume san galateeffannee, Waaqa isaan uume san galateeffannee nagayaan kabajjaan ilaalcha isaa fudhannee waliin jiraachuu qabna malee sababii inni Walaayittaa ta'e yookaan sababii inni Kambaata ta'e sababii inni Sidaama ta'e gosa isaa laallee ajjeefna yoo ta'e
kun cubbuu guddaa nama birattillee waaqa birattillee sababii an Oromoo ta'e qofaaf yootaan sababii an gurraacha ta'e qofaaf yoo kana jibbituuf kana ajjeeftu kun cubbuu guddaa fi hammeenna guddaa. Hammeenna kana ammoo badii kana ka dura dhaabachuu qabu eenyuun durattillee warra siyaasaatii miti warra amantootaati. Haqa dabaaruuf lubbuu badaattu kana no wanti kun namni kun uumaa waaqaati. Uumaan waaqaa du'uu hin qabu jedhee ka dura dhaabachuu qabu nama amantoota nama kiristaanaati waan ta'eef paaster Waaqayyo sinaa eebbisu dhugaa ergaa baay'ee bareedaa nu kennitanii Waaqayyo sinaa eebbisu yaaduma keessan isin jabeessuufi. Akka sadaffaatitti ammoo ka irratti haa mari'annuu fi jedheetiin jedhu keessattuu amma waa'ee gaafii lammaffaa isin gaafadhen ka wal fakkaatu haalli siyaasa Itoophiyaa bakka lama cabeera amma. Bakka lama cabeera yoo jedhu du'iinsa aartist Haacaaluu duraa fi du'iinsa aartist Haacaaluutiin booda. Akkuma kitaaba qulqulluu irratti ennaa baay'ee seenaan yoo dubbatameetiin jedhe dhaloota Kiristoosiin duraaf dhaloota Kiristoosiitiin booda jedhaa seenaa baay'een dubbatama. Amma seenaan Itoophiyaallee akkas ta'eera. Du'iinsa aartist Haacaaluun dura haalli siyaasa biyya san ittiin turee fi yootaan haalli adeemsi biyya san ittiin turee fi du'iinsa Haacaaluutiin booda haalli adeemsifamaaru baay'ee garagara. Kana hojii namoonni baay'een hidhamaniirani. Hidhamuun manni hidhaa guuteeti mana barumsaatitti nama hidhaarani. Amma informationiin argataaru jechuudha. Lubbuun baay'een du'aara. Namoonni tokko waan baay'ee garaa nama nyaatu bineensa fa'aatu nyaata. Nama garii bakkee inni bu'e hin argani. Mee akka kiristaanotaatitti gaheen kenna maal waan kana dhaabsisuu irratti? Eebbifamii gaafii kana oduun deebifneen duratti yaada dura kennite irratti kitaaba qulqulluu keessatti kitaaba uumamaa keessatti Waaqayyo ganama ilmoo namaa hennaa uumeetiin jedhe bifa isaatiin uume. Aadamiif Hawwaa gaafa uumeetiin jedhe Waaqayyo bifa isaatiin uumeetiin maal godhe horaa badhadhaa jedhe. Sabni lafa kanarraa guutuu martinuuyyuu Oromoo ta'ee, Walaayittaa ta'ee, Amaara ta'ee, Guraagee ta'ee, Tigree ta'ee, Adii ta'ee, Faranjii ta'ee, Meksikoo ta'ee sabni kunniin martinuuyyuu ka isaan irraa maddee hadhasiin bahee jiru. Kun martinuuyyuu bifa Waaqayyootiin uumamee jechuudha. Fuula Waaqayyoo afutti namni kunniin hundumtinuuyyuu baay'ee barbaachifaman. Gahee guddaa qabanii jechuudha. Yookiin ammoo Waaqayyo karaa addaatiin isaan laaleetiin jedha. Kanaaf nama bifa Waaqayyootiin uumame kana tokkochi isaallee baduu hin qabu. Biyya kiyya keessatti, biyyatti dhaladhe keessatti, biyya Oromoo keessatti, dhaladhee guddadhe keessatti hennaa namoonni ajjeefamanii reefuma isaaniitu iyyuu awwaalachuu hin dandeenye bineensa hennaa nyaatidhameetiin jedhu. Waaqayyo hagam gaddeera. An hagana ka gaddeetiin jedhe Waaqayyo saba bifa ofiitiin ijaare kan hennaa ilmoon namaa garaa wali jabaattee hennaa akkana gooteetiin jedhu Waaqayyo hagam gaddeetiin jedhe. Kunini cubbuu guddaa tokko. Namni cubbuu kana hojjeteetiin jedhe by the way immediately aageffannaa isa barbaachisa. Dhiifama gaafachuu isa barbaachisa. Maatii wal irraa du'e kanneen illee dhiifama gaafachuu barbaachisa. Waaqa isaallee dhiifama gaafachuu barbaachisa. Kunin baay'ee barbaachisa because namni tokko hennaa maatiin irraa du'eetiin jedhe hagam akka gaddeetiin jedhu arguu qabna, beekuu qabna, hubachuu qabna. Mee kamma gaafii qara Haacaaluutti deebitetti haa deebinu. Haacaaluun an amantii isaallee hin beeku iyyuu garuu Haacaaluuni nama Waaqayyo bifa ofiitiin uume tokko, nama Waaqayyo jaalatu tokko, nama Waaqayyo maatii kenneef tokko. Haacaaluun gaafa du'eetiin jedhe daa'imman isaa, ijoolleen isaa kophaa hafte. Haati manaa isaa kophaa hafte. Daa'imman suniin abbaa malee guddataa jirtii jechuudha. Sabni isaa ka isa jaalatullee baay'ee gadde. Gaddiinsatu jira. Haga ammaa onnee keenya guutuu keessa gaddiinsatu jira. Nama akka Haacaaluu artistii Haacaaluu hennaa ajjeesaniitiin jedhan
madaa guddatu uumameetiin jedhe. Nu warra biyya alaa jirullee baay'ee nu madeesse, warra biyya keessa jirullee baay'ee madeesse. Madaan kunin baay'ee madaa'ee jira namni. Madaa kanarrattuuyyuu hin dhaabsifneeyyuu namoonni ammallee itti dabalamaniitiin dhumataa jiru. Kuni dhaabachuu qaba. Ilmoon namaa ka bifa waaqayyootiin uumamte namni tokkos ta'u du'uu hin qabu. Kun immediately dhaabachuu qaba. Wanti na gammachiisu tokko hennaa mootummaan kunin gara afoo dhufeetiin jedhu waggaa 2 duratti waa'ee araaraa, waa'ee gammachuu, waa'ee sabni martinuyyuu tokko ta'u, waa'ee filannoo qajeelaa filannoo irra hirmaachuu waan gaarii dubbataatiin mootummaan amma jiru kun gara afoo dhufeetiin jedhe. Sabni kiristaanaallee, sabni islaamaallee, ka amantii hin qabnes mootummaa kana jaalatee ofitti fudhatee ofitti ammateetiin gara ce'umsaa nu geessisa kan jedhu irraan kaka'e gammachuu akkasiitiin mootummaa kana fudhate. Mootummaan kunis waan qajeelaa dalaguu jalqabe. Haa ta'u ammoo hennaa gabaabaa keessatti mootummaan amma deemsisaa jiru kun karaa irraa godha. Karaa irraa goriitirraan kaka'e sabni illee kana argee falmachuu jalqabe. Lakki karaa irra hin jirtanii. Karaa nu isin eenirraa, karaa nu waadaa galtanirra hin jirtaniiyyuu. Karaa kanarraa deebi'a. Jechuun namoonni gadi ba'anii biyya alaa keessatti illee, biyya keenya keessatti illee hiriiranii mootummaa kanatti himataatiin turan. Garuu ammoo wanti argaatiin turre, wanti dhagaatiin turre karaa Amnesty Internationaltiin illee namoonni baay'een hennaa ajjeefamaatiin turan. Harka mootummaatitti illee hennaa du'aatiin turan. Kuni gabaasa keessa jira. Kun argamee wanta ija keenyaan argaaru. Baay'ee nama gaddisiiseetiin jedha. Kuni maal ta'e? Transitioning kun karaa irraa goree jechuudha. Namoonni warra amma bulchaaru kana, warra amma masakkaaru kana amanummaa irraa hin qabu, amanaa hin jirruyyuu jechuudha. Sabni biyya alaas, biyya keessaas amantii irraa fixateera. Maaliif? Poolisiin isaanii, seerri isaan amma deemaa jiraniin kun konsistantii feerii miti. Yookiin ammoo qixxummatti illee kalaaluu miti. Akkasumas ammoo wal fakkaatee naannoo marattuu deemaa hin jiru. Seerri biyya Tigraay keessa deemuuf, poolisiin biyya Tigraay keessa deemuuf, Oromiyaa keessa deemu garagara. Biyya Sidaamaa keessa deemu garagara. Biyya Hararii keessa deemu garagara. Consistency'n hin jiru. Fairness'n hin jiru. Karakteriin mootummaa kana questionii keessa seeneeraa jechuudha. Kana jechuun maali? Sabni biyya kana keessa jirus, biyya alaa jirus amanaa hin jiru. Amantii irraa fixateera. Amantii irraa fixachuu irraan kaka'e biyyi tokkummaa dhabdee gara hin taane deemaa jirti. Kanaaf akka nama tokkootitti yaanni an kennu soo jiraateetiin jedhe mootummaan amma jiru kun immediately resign godheetiniin transitional government election kanama geessuu danda'u yookiin nama filannoo kanama geessuu danda'u mootummaan akkasii sun dhaabachuu qaba. Mootummaa kana jalatti illee filannoo hin deemsisoo jedhaniitiin jedhani mootummaa kanarraa amantii waan hin qabaanneef electioniin deemsifamullee credibility hin qabaatu jechuudha. Amanamummaa hin qabaatu. Namni amanee hin fudhatu. Kanaaf mootummaan amma jiru kun biyya sayyoo ka jaalatoo ta'eetiin jedhe. Saba sayyoo ka jaalatoo ta'eetiin jedhe. Saba waaqayyo uume bifa isaati uume san yoo ka kabajoo ta'eetiin jedhe. Waaqa yoo ka sodaatoo ta'eetiin jedhe. Immediately resign godhee transitional government kaayeetiniin gara filannoo deemuun barbaachisa. Karaa biraatiin illee waraana amma deemaa jiru kanneen dhaabsisuun barbaachisaa akka ta'eetiin jedhe ibsuu barbaada. Kun ammoo warroota hidhamaa jiran kanneen, warroota mana hidhaa keessa jiran kanneen immediately keessaa baasuu qaban. Opposition political leaders kanneen baasaniitiin waliin mari'achuu qaban, walii galuu qaban jechuu miti. Waliin mari'achuun baay'ee barbaachisa. Namni yaada adda addaa qabaachuun hin danda'a. Political view adda addaa qabaachuun hin danda'a. Garuu ammoo walgaanii waliin mari'atanii saba keenyaaf, ummata keenyaaf, biyya keenyaaf maaltu ta'a jedhaniitiin mari'achuu qabanii transitionii akkasiisan irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha.
Waaqayyo sinaa eebbisu paasterii gaafii akka arfaffaatitti qabadheeru furmaanni biyya kennaaf maal ta'uu qaba ka jedhu oduu isinuun gaafanne biraan naa baatanii naa tuxxaniittani waa'ee haala du'iinsa artist Haacaaluutiin booda wantoota ta'amaatiin jirani irratti lakkamishatti nu ibsitaniittani isa irra yaada gabaabdu jedhee ka'eeti furmaata isaa deebisnee dhukkubsineetiin irratti dubbanneetiin jenna. Maal inni du'iinsi namaa karaa kamiinillee taanaan dhaabachuu qaba. Kunin waan optioniiti miti. Karaa kanaan karaa sanii waan jennu miti. Yoo namoonni ennaa akkuma mootummaan kun fuuldura dhufeetiin jedhanii namoonni yoo yaada qabaataniitiin jedhanii yoo mormii qabaataniitiin jedhanii karaa nagayaatiin bayanii ibsatanii galuu hin danda'ama jedhamee ture. Naannoo san namoonni baay'een hiriira nagayaa bayanii nagayaan uduwamaa hin taane galaatiin turan. Nullee baay'ee gammannee namoonni biyya kanaa jirru hundumtinuu gammannee akka mootummaan kun fuuldura dhufe namoonni baay'een gammachuu irraan kaka'e sakkaree ture namni hundumtinuu jechuun hin danda'ama. Haga piroofaayilii ofii qayyaranii isaa mootummaa kanaa godhanii dirasii gaanii namoonni hundumtinuu muusee jedhanii maqaa baasanii hinnaa jijjiiranii namoonni baay'een gammachuu guddaa keessa turre warroota san keessa anis nama tokko. Amma uumamti kunniin jijjiiramaatiin jiranii namoonni hennaa salaamaayi salfii ba'an hin du'anii salaamaayi salfii irratti hennaa namni bayeetiin jedhu wanti fayyadamuu danda'anii hin jira xiyyiiti osoo hin taane waan akka bishaan nama naquu waan akka aara nama jissuu wanti kunniin hin jira eessattillee biyya kanattillee yoo namni salaamaayi salfii bayee yoo mootummaan battanuu fedhe aarri ittiin nama battanan hin jira. Yoo taane bishaan nama naqanillee battanuun hin danda'a yoo battanuun barbaachise jechuudha battanuun hin qabuyyuu. Ammoo garuu xiyyiitiin nama dhabu jechuun kun diinummaa mul'isa waan ta'eef dhaabachuu qaba. Warra hidhamaniiranillee hiikanii waliin taa'anii mari'achuun barbaachisa akka jedhu mee gara furmaataatti haa deebineetiin jennu furmaanni biyya kanaa maal ta'uu qaba? Waggaa lama guutuu taane gaaga'amuma jira raafamumatu jira san irra darbee koronaan hin jira wanti badaan namoonni hennaa mormuuf walitti dhufaniitiin jedhan koronaa baay'inaan walitti dabarsanii achirratti xiyyiitiin hin jira wantoota baay'eetu jira waan ta'eef furmaanni maal ta'uu qaba attamiin nagaan bu'uu danda'a mee akkamitti ilaaltan kana. Baay'ee galatoomii yaada keessattuyyuu nama ajjeesiitii kanarratti ilaalchiseetiniin biyyi tokko hidhannaa wanti qabaattuuf yookiin ammoo warra militarii wanti qabaattuuf biyya alaarraa diina alaarraa saba ofii tisuuf sabni ofii akka diina alaatiin akka hin xagaramne diina alaatiin akka hin waraanamne biyyi ofii saba ofii jiraataa saba ofii eeguuf mootummaan tokko militarii paaworii katti fayyadameetiin jedhu. Garuu immoo militarii paaworiin bara kana keessatti biyya keessa deebi'ee citizenii ofii yookiin ammoo ummata jiraataa biyya ofii keessatti hennaa waraana itti baaseetiin jedhu ummata biyya ofii keessatti akka diinaatitti hennaa ilaaleetiin jedhu kunini kufaatii guddaa. Gaafa namni tokko qawweeni gaafa ka'eetiin jedhe anammaan booda bulchee hin danda'uyyuu jechuu by the way. Anammaan booda nama konvinsii godhuu hin danda'uyyuu yookiin ammoo nama waliin mari'adhee yaadaan mooyachuu hin danda'uyyuu. Kanaaf yaadaan waan mooyachuu hin dandeenyeef yaada gaarii waan hin qabaanneef humna militariitiif fayyadameetiin saba kiyya bulcha jechuun suniin an bulchee hin danda'uyyuu jechuu karaa tokkoon. Kanaaf kunin already dhumateera jechuu. Gaafa saba kan kee military poweriin bulcha jettee gaafa jalqabde leadershipiin kan kee dhumateera. Leadershipii wayitu hin jiruyyuu jechuu. Kanaaf immediately haga transitional government immaan kuninuyyuu haga urgeessan gayuufi military powerii isteeta biyya keessaa keessatti saba keenya akka bobba'esan achi bayuu qaba. Saba keenyarraa baasuu qaba. Sabni keenya durumaayyuu uf bulcheera. Karaa sirna abbaa gadaatiin uduu poolisiin tokko hin jiraan sabni keenya yoo rakkoon
naannoo keessallee jiraateetiin jedhe sirna abbaa gadaatiin wal kabajjee wal bulcheera. Kanaaf militarii isan barbaachisu saba keenya bulchuuf. Kanaaf militariin kun dafeetiin bayuu qaba. Itti aanseetiin ijoolleen keenya qeerroo ta'ee, qarree ta'ee, maanguddoo ta'ee hennaa waan tokkoof mormachuuf hennaa baaniitiin jedhan. Yoo lubbuu namaa hin balleessine taate, yoo diinagdee namaa hin barbadeessine, hennaa barbaadanitti gadi baanii iyyachuun mirga isaaniiti. Mirga namummaati jechuudha. Kuni mirgi isaanii eeggamuu qaba. Mirgi isaanii bisaan illee itti jifamuu hin qabuuyyu, aarri illee itti aaramuu hin qabuuyyu, qawween illee itti tokkofamuu hin qabuuyyu. Ijoolleen Oromoo yookiin immoo ijoolleen Itoophiyaa yoo hiriiraaf baaniitiin jedhan kabajamuu qabaman waraanni afoo goruu qaba. Kuni beekamuu qaba. Gaafa waraan afoo keetteetiin jette akka diinaatti saba kan kee ilaalaa ta'e jechuudha. Gaafa akka diinaatti saba kan kee ilaalteetiin jette saba isa yoomillee tajaajiltee hin dandeettuyyuu. Kanaaf furmaanni duraa urgeessanii tiraanzishinii irratti hojjechuu achii ka'u. Kuni rogatti beekamuu qaba. Akkasumas ammoo warri qeerroollee warri biyya keessa jiranillee akkuma durii lola malee, ulee malee, waraana malee gadi baanii hiriiruu itti fufuu qaban mirga isaaniiti kun. Kuni beekamuu qaba. Kana gaafa godhaniitiin jedhaniin boodatti gaafa transitional governmentiin gaafa dhufeetiin jedhe filannoo irratti dafanii immediately oduu hin turre ji'a hagoo keessatti waan kana irratti hojjechuu qaban. Maaliif biyya ofii yoo ka jaalatan ta'e ofii isaaniitiif illee safe exit yoo barbaadaniitiin jedhan jechuudha. Karaa nagaatiin biyya san keessa illee jiraachuu barbaadan warri mootummaa kun jechuudha. Yookiin immoo biyya san keessa illee bayanii biyya biraa keessa illee nagaan jiraachuu barbaadani wanta kana irratti dafanii hojjechuu qaban. Wanti kun maali? Transitionii kana irratti dafanii hojjechuu qaban. Military powerii saba keessaa deebisuu qaban. Military powerii borderii irratti kaanii diina alaarraa eeguu qaban malee military powerii isaanii saba isaaniitti bobbaasuu hin qabanii siin jedha. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisuuf paastorii dubbii baay'ee bareedaa nuu kennitanii. Abdii qaba dubbii kana warroonni dhaga'aniitiin jedhan hubannoota gaarii akka irraa fudhataniitiin jedhani. Yaaduma isin jetta irra yaada tokkotti da'uu fi duri Haile Sillaaseen maal jedha jedhani tisseen maal jettee jedhaa gaafata jedhan. Innaa warra shumaamintoota ofii sanniini innaa gaafateetiin jedhu tisseen maal jedhaatti jedhee gaafata jedhan. Kana jechuun tisseeni waa warri mana keessa qaaqe gabbaatee qaaxxe waan ta'eef akkaataa saniin waan biyyiti keessa jirtu hubatan akka ammaa kana teknooloojiin baay'een illee hin jiru. Naf fakkaata amma mootummaaf illee wanti barbaachiseetiin jedhu tisseen maal jedhaatti dubbiin jettu sun barbaachisaa natti fakkaata isaaf illee. Maaf ummanni maal jedhaara? Mootummaan ummata hin dhageen ummata waliin jiraatee hin danda'u. Ummata san bulchee hin danda'u. Ummanni maal narraa fedha? Yoo ummata ka bulchaarru ummata dhaga'uu qabna. Teknikaalee ummanni kun nama sakki jedhe malee na bulchee hin jenne. Ummata kana irra fe'amuu osoo hin taane ummata kana baadhachuu. Ummanni kun wanti an fedhaaru kana. An kana fedha osoo ummanni jedhu wa'aa kanaa miti ka kana kasi feesisu kana. Jechoon rakkoo guddaa uuma waan ta'eef an akka kiyyatti furmaanni gabaabaan ummata dhaga'u tisseen maal jedhaatti jedhanii gurra ummataa kennuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Kanaaf waaqayyo mootummaa gurra ummataa kennee ummata dhaga'ee ummata sangara ce'umsa kaleessa jedhamee nu hundumtinuu gammannee fi harka dhoofne sanitti akka deebi'uu danda'uu fi akka hubannoota fudhachuu danda'u waaqayyo mootummaa kennaaf illee hin kadhannaa. Waaqayyo isin haa eebbisu paastorii gaafii kiyya ka guyyaa har'aatiif qabadhe asumarratti goolabeera. Yoo yaada dhumaa qabaattan isinii kenne sagantaa kenna ka guyyaa har'aatiif qabanneetiin jenna asumarratti xumurra. Baay'ee eebbifamii yaanni baay'ee qabus hin jiru iyyuu waaqayyo warroota mootummaa kana keessa jiranis waaqayyo isaan illee isa uume waaqayyo isaan illee hin jaalata. Garuu haa ta'u ammoo hennaa kana keessatti karaa waaqayyo isaan irra akka deeman barbaadu irraa waan godhaniif kana hubataniitiin takkaffaa saba ofiillee dhiifama gaafachuu qabanii iddoo saniillee ka'aniitiin
namoota iddoo san tajaajiluu danda'an namoota sanniinitti aangoo kanatti dabarsuuf qophaa'uu qaban. Kanaaf Waaqallee dhiifama gaafachuu qaban, saba masakkaaranillee dhiifama gaafachuu barbaachisa. Kanaaf Waaqayyo ammallee hiree isaaniif kennee jira. Akka dhiifama gaafataniitiin jedhan Waaqayyo Waaqa dhiifamsaati, Waaqayyo Waaqa araaraati, Waaqayyo isaaniifillee araara akka kenneetiin jedhu hubachuu qaban. Kan ammoo yoo godhaniitiin jedhan daddafattoo godhaniitiin jedhan hiree qaban. Garuu ammoo uduma dhagaan uduma beekan yoo cadhisaniitiin jedhan ufafoo dhiifama argachuun illee ulfaataa taatii jechuudha. Hennaan araaraa, hennaan dhiifama gaafatanii gara transitionii deeman, hennaa kana opportunity kanatti yookiin ammoo hiree kanaaf fayyadamaniitiin akka saba kanaaf dhiifama gaafatanii gara foo akka deemuu danda'an isaan gaafadhaa. Isaan wajjinis Waaqayyo haa jiraatu, nagayaanis isaan illee achii buusee nagaan isaan haa jiraachisu. Maraa caalaa ammoo saba biyya keenyaa nagaa haa kennuuf Waaqayyo karaa addaatiin wajjin haa jiraatu. Isaaniif kadhataa jirra, isaan waliin jirra, isaan ladda jirra, isaan gargaarra, isin waliin jirra jechuu barbaada. Eebbifama. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan furtuu dhugaa gaafiif deebii Paaster Gammadii wajjin godhanneetiin jenne kana fakkaata. Waaqayyo hunduma keessaniyyuu isin haa eebbisu. Dhuma irratti kadhannaa gabaabduu paasterii wajjin godhanne sagantaa keenya kan guyyaa har'aatiif qabanneetiin jenne asuma irratti goolabneetiin jenna. Paaster nu kadhadha. Tole, haa kadhannu. Waaqa jiraataa, mootii nagayaa, abbaa jireenyaa. Jireenya keenya keessatti nu tiksitee nu waliin taatee guyyaa har'aa kana ammoo waan saba keenyaaf ta'u, waan ijoollee keenyaaf ta'u akka mari'achuu dandeenyu waan nu gargaarteef maqaan kan kee samii irratti ka ulfaate haa ta'u. Abbaa keenyaa karaa addaatiin si gaafannaa saba biyya keenyaa kana keessatti maatii ofii dhabee gadda keessa jiru, maatii ofii dhabee boo'icha keessa jiru, hennaa kana keessatti mana hidhaa keessatti cinqamaa jiru, hennaa kana keessatti dhibee adda addaa keessatti rakkataa jiru. Karaa addaatiin abbaa kiyyati bira dhaqii furmaata isaaniif kenni. Isaan wajjin ta'e, isaan gargaara, isaan jajjabeessa. Akkasumas mootummaa kanallee abbaa kiyyaa karaa kan keera dhaabsitee karaa qajeelaa irra deemee saba ofiillee dhiifama gaafatee nagaan akka waliin jiraachuu danda'u, nagaan transitionii itti aanutti akka darbuu danda'u, beekumsa akkasiitiif hubannoo akkasii isaaniif kenni. Koottuutii guyyaa kana guyyaa nagaa nuuf godhi, innaa biraas nagaan akka itti walitti deebuu dandeenyu nu gargaari. Kan hundumaa waan nu gootuuf maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Torbaan gaarii. Namni siin firoonfatee